Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa qophii keenya addaa har'aa kan isinii dhiyeessinu keessummaa keenya Finfinneedhaati. Keessummaan keenya har'aa obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ABO'ti. Egaa dhiyeenyatti hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mana isaaniitti otoo ibsa kennaa jiranuu egaa qaamilee nageenyatiin hogguramanii turan. Keessummoonni ibsa sanarratti argaman illee yeroo muraasa fi manuma sanatti erga hogguramanii booda immoo ukkaamsamanii fudhatamanii deemanii yeroo ammaa kana mana hidhaatti akka jirudha. Odeeffannoon achii nu ga'e akka ibsutti. Egaa gama biraatiin adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa kan Oromiyaa dhaabuudhaa fi akka dhaabbatuuf waamicha jabeessee gadi jabeessee waamaatii jira. Dhimmoota kanaa fi kan biroo irratti egaa obbo Daawud Ibsaa magaalaa guddoo Oromiyaa irraa Finfinnee irraa haasofsiisuuf jirra. Amma dhumaatti nu wajjin turaa kan isiniin jedhu ani Dajanee Guutamaatii gama teeknikaatiin Faraan Abdul Salaam nu wajjiniin jira. Obbo Daawud Ibsaa Finfinnee irraa baga nagaan dhuftaniin jedha. Baga nu jiraattanii baga jiraattan isinis. Egaa obbo Daawud Ibsaa mee gara gaafiif deebitti otoo hin ce'in yeroo ammaa kana obbo Daawud Ibsaa haala kamii keessa jiru maal keessa jiru kan jedhu gaafii guddaatu deddeemaa jira. Haalli isin keessa jirtan maal fakkaata akka nama tokkootti? Amma gaa waan kun nuuf haaraa miti nutti deddeebi'ee itti baruutti jirra. Waan sababaa tokko malee yakka tokkotu hin dalagiin biyya kana keessatti nuti seeraan galmoofneeti ka hojii keenya hojjetaa jirru. Haa ta'uuti inni kun marraa sadaffaadha. Sadarkaa humna guddaa poolisii federaalaa fi poolisii Finfinneedhaan ka naannoo mana keenyaa kanattii fi naannoo waajjiraatti nurratti bobba'an seeraan ala murtii mana murtiitiin alatti waraqaa fi eeyyama mana murtiitiin alatti uzaatu argate. Kanaaf amma inni marraa kanaa ibsa dhimma mootummaa ce'umsaa dhiyoo kana deddeebisnee addunyaa fi uummata keenyaaf labsine isarratti bal'ina isaa fi akkaataatti deemnu ibsuudhaaf kana qophii gabaabduu warra irratti hirmaatanii fi ibsa kennamu kana waan ni goone. Dura akkaataatti walitti qabateen beeknu ibsa kana dhufanii ka irraati qophii kana dabarsuun isaanitti ture warra ONN'dha. Warri ONN sabbataatti qophii ooraa Oromoo Relief Association waldaa gargaarsa Oromoo isa sanarratti argamanii qophii xiqqoo tokko qaba ture. Isa fixatanii dafanii as deebi'anii asirratti argamutti ture. Inni kun isaan turani jennaan maaltu ta'ee bilbilee gaafachuu yaallee hin arganne. Daandii irratti kana qindeessuu dassuu duulaa itti deddeebi'ee hidhaan kan isa mudataa jiru. Amma isaan hafanii jechuudha. Hafuu isaanii erga waan kun ta'ee booda yeroo gaafannu qophii sanayyuu isaan guutummaatti hojjechuu hin dandeenye akkuma achi dhaqaniin isaan to'atanii mana poolisa achi jirutti warra ooraa achi jiran Dachaasaa Wiirtuu fi akkasumas Badhaatuu Taakkalaa Soorii abbaan ishee kanaan dura mootummaadhaan ajjeefameeru. Fi gaazexeessitoonni immoo Dassuu Duulaa, Baahiluu Naccoo fi kaameraa kaasu Geetaachoo ka jedhamu isaan waliin jiraachuu. Jaalataa Abdiisaas akkasuma ooraa keessaa nama 3 akkasumas immoo warra ONN irraa nama 3 jechuudha. Isaan nurraa turuu erga hubanneeti asii raayyaa istuudiyoo kaameraa qabatee waan dhufeef isumaan qophii keenya jalqabne sa'aatii 2:00 PM yookaan 8:00 biyya kanaatti. Isa kana jalqabne daqiiquma hanga tokko erga irraa deemee booda
balbala irratti wacaa fi wal dura dhaabbannaa warra waaddaa fi poolisa ol seenutti jiru nan ilaalaa waan irraan of ilaalee keessaan isa kana argine jechuudha. Egaa haalli wacaa fi warra namnis miiraansaa gara sanatti galagalee jiru keessatti kanatti fufuu hin dandeenye gadi baanee kana maal akka ta'e hubachuutu nutti ture. Isa kana yeroo gadi baanee waan jennu warra waaddaa wajjin waan biraan barbaadnu gaazexeessitoota gadi baasaa hin dhiyyaa akka waca baruu ta'a ka sana qabatee jiru kuni itti deemee meetas gabbaa'e maali ka barbaaddu ati jedheen gaafadhe. Gaazexeessitoota baasaa nuun jedhanii ajaja nutti kennanii kanuma gaazexeessitoota baafte ta'e tokkoffaa mooraa kana keessa akkamitti seente waraqaa maalii qabda mana murtiiti eeyyama maalii qabda yakka ta'uu beektaa kana gochuu mana namaatti rash godhanii humnaan akka keessummaa fakkaataniiti bansiifatan qawweedhaan ol seenanii gara nama 6-7 ta'u waardiyyoota wajjin ol qabaa jirani meetas qabbaa'e waraqaa qabdaa hin qabu maal qabda ajaja hin qabu kana baastan malee nuun jedhan eenyu kasi ajaje kun hin beeku na ajajaniiru ajajina gaheera kana gidduutti wal qabne erga wal qabneeti nuunu jaarsoliin dhufanii meedhiisaa waan akkasitti ta'uu miti jedhanii duuseenanii fuudhanii mee gaazexeessitoota kanaan xumuratu yoo ta'e egaa qophichi addaanuu cite rabshaadhaan gaazexeessitoota nama 2 baafne itti kennine. Sana booda kanaan hin dhaabbanne ammas warra gaazexeessitoota ta'anii jedhanii waaqonoolee fi ibsaa gaaddisaa saabaa warraa akkasumas immoo gurbaa warra qeerroo keessaa gurbaa tokko biqilaa amanuu ka jedhu kanatti dabalanii jechuudha. Maqaa kana qabatanii dhufanii akka midhaasichi qorannaa jechuudha. Fi abbaa billoo yookaan abbaa bilisummaa ka jedhu immoo akkasumatti itti dabalan nama kana hunda qabatanii deemanii. Ergasii immoo warra achi jiru baaftan malee jedhanii warra akka keessummaatti jiran kanatti darbanii jechuudha. Lakki isa kana fuutanii deemtanii yoo waan ta'e keessummoota kooti gaafata manatti fudhatanii deemtanii jedhee kanarratti deemsa keessaa warruma jaarsolitti negosheetti godhanii maqaa isaanii fudhannee deemna jedhanii fuudhanii deemuun dhorkanaan maqaa tarrifatanii deeman gara nama 25 hanga 30 ga'u lakkoofsicha exact waan hin taane isa kana fudhatanii deemanii egaa haala kana keessatti gara galgalaa ta'ennaan hin deemtanii jennee bulchine warra keessummoota kana jechuudha. Keessummoota kana bulchine ganama ka'anii isaan keessaa Alamaayyoo Diroo konsaltantiidha namni hundi isa beekaa. Sorsaa dabalaa innis konsaltant namni hundi isa beekaa. Dirribii Damissee dura taa'aa waldaa Meeccaaf Tuulamaati. Akkasumas immoo Mallisee Damboobaa xabaqaadha lawyer. Isaan kuni ni baanaa yoo qabanis maqaa keenya achiitii qabu. Wanni asitti rakkannee namas rakkinnuun jiraatu ni baana jedhanii mooraa keessaa gadi ba'anii akkuma mooraa keessaa gadi ba'aniin balbala irratti isaan qabanii tursanii waan makiinaa isaaniitiin ajjabanii makiinaa isaanii fuudhanii deemanii isaan makiinaa isaanii oofanii fuunduraan piikaappii tokko duubaan makiinaa piikaap poolisaa federaalaa jechuudha. Fuudhanii naqatanii akka dhageenyetti poolis steeshin laaftoo nifaas silkii jedhamti fakkaata. Naannoo soosteenyaa maazooriyaa jedhamu sanarra jirti jedhanii achitti isaan naqanii egaa galgala kanaatti naannoo sana jiru jechuudha dhageenya. Kana gidduutti warri gaazexeessitooti immoo hiikamuu isaanii riipoorti godhaniiru. Gariin isaanii as dhufanii ol seenuu yaalan jennaan ol seentanii isaan dhorkanii amma darbanii gara hiriyoota isaanii deemaniiru jechuudha. Kana ka ta'e kana keessatti deddeebi'ee kan nu mudatu police raids yookaan weerara poolisaa kana
Poolisi kuni ka federal policy fi policy finfinnee qindeeffatanii jechuudha. Isaan kanatu yeroo hundumaa nu weerara jechuudha. Eenyurraa ajaja fudhattanii namaan himani. Waraqaa mana murtii hin qaban. Inni kuni hojii dhaabaa danquu namni akkanan quunnamne gufuu uumu. Anis hojii koo akkan hojjenne seeraan galmoofnee jirru kana keessatti isa kanarratti gufuu adda addaa dura tarrisu kana argina jechuudha. Qaama kana godhu gaafa seerri jiru wal gaafanna malee amma biyyattii keessa seerri hin jiru mootummaan bifa maaliin socho'aa jira waa godhaa jira kuni hin beekamu kuni haalli kun erga dhalatee yoo xiqqaate gara waggaa 2 fi walakkaa ta'a jechuudha. Namni mootummaa ce'umsaatu dhaabbate jedheeti deeggaree itti seenee kana jijjiirama kana wareegamaan fide nuti karaa mataa keenyaaf qusannoo qabaannullee itti seenne haa ta'uuti erga itti seenneeti hanga ammaatti mootummaa kana keessa isaas qorataa jirra caasaa qabna odeessi nu gahaa mootummaan kun akka mootummaatti wal qabatee sirna tokkoo fi seera eegee ka deemu gubbaadha hamma gadiitti. Kanarraa kaka'ee balaan deddeebi'ee warra miidiyaa irra gaheera OMN dabalatee balaa guddaa qabeenya guddaa miseensota isaa fi waan isaa kanarra gaheera. Adda bilisummaa Oromoo erga dhufee hanga ammaatti deddeebi'amee irratti duulatu ta'aa jira. Duula hidhaa, duula weeraraan waan gochuu gadi bu'ee yeroo jedhu immoo ajjeechaa waajjira cufuu miseensota dararu kun immoo kumaatamaan kan lakkaa'amu hin dhaabbanne. Adda bilisummaa Oromoo miseensota hedduu waan qabuu fi keessaati ammoonaatti jiraatee itti fufee jira malee akka isaan itti duulanitti waan akka jaarmiyaatti jiru miti jechuudha. Darbee kaafaa'udha. Haala kana fakkaataa rakkinni deddeebiseessa mudatu. Isaan kana lamaan irratti addatti xiyyeeffatameeti hojjetamaa jira. Sababa isaa immoo waan beekamaadha. Isaan kun uf danda'anii uummata Oromoo gara furmaataatti akka deemu ka socho'aa jiranidha. Kuni warra mootummaa kana keessa seeraan ala duubaan kana gaggeessuuf mata bo'uu guddaa ta'ee jira. Kun egaa kanatu ta'e walumaa gala yoo hin cuunfe isa kan keessa seenuuf. Mee yeroo ammaa kanatti yeroo ani fi isin egaa marii goonu gaaffii deebii adeemsifnu kanatti haalli naannoo mana keessanii jiru maal fakkaata yeroo ammaa kanatti? Jaarsolii keessa asumatti tursinetu jira haala kana adda baafachuu irratti warri dura bahe suni to'annoo jala galaniiti jechuudha. Inni kaan poolisii mana fuuldura jira. Poolisii kuni bakka adda addaa qabateeti jira. Makiinaa piikaappiidhaan bakka adda addaa kaa'anii namni asin seenu hin bahu asiiti. Haala kanatu jira naannoo kanatti waan nama darbuu fi waan ni godhu egaa bakkatti irraa ilaalanii darbuu godhu ka jedhutu dhaga'ama kana beeku. Humni poolisaa kun takka lakkoofsi isaa ol ka'a takka immoo irraa hir'isee hamma tokko argita. Haa ta'uuti eegumsa kana fakkaataatu jira jechuudha. Mee amma tokko kaaftaniirtu dhiibbaan akkasii kana yeroo sadaffaadhaaf jettanii keessattuu ABO'dhaaf kaafaa irratti deddeebi'a. ABO irratti immoo yeroo sadaffaadha jettaniirtu. Amma tokko yaaltan garuu walumaa galatti egaa mootummaan gara warra biyya bulchuu namoota biyya alaatii dhufanii haala gaariidhaan keessumsiisaa yeroo jirutti keessattuu ABO irratti wanta akkanaa maaliif irra deddeebi'ee irra gahaa jettu amma tokko kaaftanii mee kanarra deebi'aa sirriitti nu hima. Inni kun ifaadhaan haala amma bakka amma geenye kanarraati nus warri kaafaa'us adda bilisummaa Oromoonis mootummaan kun gara jeequmsa nageenyaa fi siyaasaa biyyattii geessaa jira. Biyyattiin jeequmsa siyaasaa fi jeequmsa
nageenyaa keessa erga seentee turteetti amma immoo isa caalaa isa hamaatti deemaa jira ka jedhu kanaaf furmaata ka jennu addunyaafis ummatoota Itoophiyaafis Oromoof immoo addatti kana dhiyeessineerra furmaati kun fulbaana 30 yookaan October 5 ka faranjiitti sana booda mootummaan kun seerawaa miti. Ka heerri biyyasaas kanuma ka jedhu. Isaan heera hiiknee seerawaadha ka jedhu lafa kaawwatanii garuu heera keessa mirga akkasii hin qaban. Kun ifaadha namni heera biyya kanaa dubbisu innummaan waan heeraa hedduun beekneyyuu keessatti argaa jechuudha. Hin qaban kana mirga isaa. Isa kanaafi rakkina akkan seenneef isaaniifis ummataafis ummatoota Itoophiyaafis naannoo kanaafis ka jedhu furmaata dhiyeessinee furmaata kana ufitti fudhachuu dhiisanii waan hiika heeraa ka jedhu sanaan itti seenanii uf labsanii jiru. Kun garuu ka seeraa miti jechuudha. Waan kana dhiibnee deddeebisnee furmaata jennee daddabnee nuti haala biyya kanaa keessatti caalaatti keessa jirraa caasaa bal'aa qabna mootummaa keessaas hawaasa keessaas dargaggoota keessaa miseensota akkasumas immoo ka deeggartoota kuni bal'aadha. Isaan kuni deemsa waan kana keessatti haala biyyattiin itti deemtuu fi addatti immoo miidhaa Oromoo irra gahu yeroo hunda odeessa arganna. Kana keessatti biyyattiin waan ifaa ta'e yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbanna. Xiinxaltoottis akka gaariitti ibsaa jiru. Warri miidiyaa akka gaariitti ibsaa jiru. Biyyi kun sadarkaa amma geesse kanarraa bakka alaarmi isa jedhan sana baay'ee akeekkachiisa guddaa hundaatiif ka jedhu yoo waan kan hanqisuuf hin fudhatamin. Sunis haala Tigraay fi mootummaa kana gidduu hariiroon jiru tokkollee hin jiru citeera. Kanaaf Tigraay fi mootummaan amma jiru kun federaal ofiin jedha heerawaa miti seerawaa miti. Isaan gidduu hariiroon tokkollee hin jiru. Kanaaf akka federaalaatti walitti hidhatanii waan itti fufu hin jiru jechuu isaan keessa. Darbee kibba akka mootummaattis akka jaarmiyaa siyaasaa kibbaa sana ka adde mufriyaat hoogganan sun hin jiru akka mootummaattis akka paartii siyaasaa isaan qindeessuttis addaan ciccitee diigamee walaataan mirga isaa falmachuudhaaf waan jedhu karaa biraa jaarmiyaan sunii fi mootummaan sun kana aanjessuu fi yerootti jiru dirqamatti qabu kana hanqisuudhaan maa'u humna waraanaatti duulchisanii amma hariiroon jira jechuu danda'amu kibbaa fi warra walaataa fi mootummaa kibbaa gidduu jechuudha. Sidaamaan haalan keessa jiru kan fakkaata jechuudha. Warri kaanis akkasuma cicciteeti jira hariiroon sun maqumatu jira malee. Kuni maal uuma karaa kibba keessattii fi kibbaa fi federaal gidduu hariiroon ufumaa maqaatu jira malee hariiroon hojiirraan walitti hidheen jiru akkas ciccitee gara fragment yookaan immoo ka ciccitaa ta'e tokko jechuudha. Kuni rakkina mataa isaa danda'e ka hunda keenya biraa hin hafne jechuudha. Naannoleen kaanis kanuma hariiroonni ufumaa haaduma salphaa tokkotti walitti hidhee jira jedhame malee waan sirna fi seera hordofee jiru miti jechuudha. Gara Oromiyaatti yoo dhufne immoo rakkinni kun ka mataa isaa danda'e ka waggaa lamaaf walakkaatti deemudha. Kunis mootummaa federaalaa fi mootummaa Oromiyaa gidduu jiru. Mootummaan federaalaa mootummaa Oromiyaa akka mootummaattii fi Oromoo akka Oromootti dadhabsiisu kana karoorfateeti deemaa jira jechuudha. Kana jechuun waan mootummaan Oromiyaa akka mootummaatti silaa akkuma Tigraay fi akka warra kaanii inumaa hunda caalaa Oromiyaan of danda'ee uummata kana bulchuu heera biyyattii jalattuu hanga kennameefitu jira gahaadha jechuudha. Of danda'ee waan sochii isaa fi murtii fudhatu kana hundatti Oromoo akka Oromootti paartiilee siyaasaa Oromiyaa keessa jiran akka paartiilee siyaasaatti keessummeessee sarviis mootummaan tokko namaa kennuutti ture. Sanarra darbee immoo
nageenyaa fi seerri biyya Oromiyaa keessa jiraachuu akka Oromiyaatti caffee Oromiyaatu jira darbee immoo isaan jalatti ka ijaarame ka koree raawwachiistutu jira mootummaa keessatti qaama hojii raawwachiistu jechuudha. Kaan immoo warra seera tiksanii fi seera eeganii jechuudha. Sistema kanatu silaa akka teoriitti yookaan akka yaadaatti akka hir'isuun lafa kaa'etti. Haa ta'uti nageenyi Oromoo hagam akka miidhamni guddaan irra gahee namni akka gaariitti quba qabaa jechuudha. Ajjeefamuun kun immoo tokko lama sadii otoo ta'e fi naannoo tokko qofaa otoo ta'e rakkina mataa isaa danda'edha jechuu dandeessa. Oromiyaa guutuudha. Ganda hunda keessadha jechuudha ajjeefamuun kun. Ajjeefamuun kun immoo bifa haala nama suukanneessuun deemaa jira. Kana irraa ittisuu hin dandeenye mootummaan Oromiyaa seera ni bulchuu hin dandeenye Oromoo. Yeroo adda addaatti rakkina kana furuu fi waan ni gochuuf hawaasa keessaa bifa adda addaanii fi paartiileen siyaasaa illee hedduu tattaafataniiru. Haa ta'uti mootummaa Oromiyaa fi federaala gidduu kan jiru federaalli interference yookaan keessa dhimma Oromiyaa keessa seenu sadarkaa olaanaadhaan harka keessa galfatee humna federaalaadhaanii fi humna waraana ittisa biyyaatiin akkasumas qaama tika federaalaatiin ka keessa galuun ittiin turre keessa galee kana waan ni godhaa jira jechuudha. Ajjeecha hidhaa xollaa keessatti waan ta'e sanqallee keessatti waan ta'e gandeen keessatti waan ta'e Harargee Arsii giddu galeessa kana dhihaa silaayyuu adda akka waan itti kan namni hundi irraa quba qabu kaaba Shawaa Walloo eessa kan hafe hin jiru namni hundi beekaa jechuudha. Siviiliidha ka dubartoota ka ajjeefaman kanaa jechuudha. Kanaaf yeroo gaggaafannee jennutti fi waan jennu mootummaan kun akka mootummaatti dirqama isaa bahataa kan jirredha jechuudha ka qormaataan bira geenye. Caffee Oromiyaatu jira. Caffee Oromiyaa yeroo adda addaatti taa'a. Kana walgahii isaa namni hordofee yoo jiraate seera olaantummaa seeraa kabachiisuutti jirraayi jedhanii gaafatu. Silaa isaantu to'ata isaantu warra gaafatama qaban waamee gaafata. Kana ta'uun hanqatee warra abbootii seeraa ofii isaanii approve godhanii muudamaniyyuu warra isaan mirkaneessanii muudamaniyyuu yeroo adda addaatti hidhamanii isaanuu wabii dhabanii bakka hedduutti sirnii fi caasaan abbaa langaa rakkina kana keessa jira jechuudha. Darbee warra mootummaa ce'umsaa keessa jiran kana yeroo gaggaafannee jirutti warra dhimmi ilaalu isaanuu hin beekan. Fakkeenyaaf poolisii nama ajjeesaa nama hidhaan kunii fi ajjeechaan kuni akkuma silaameef hime maasiifiidha. Eenyu isaan ajajee akka ajjeesaa jiranii fi ajaji kun eessarraa maddee fi sirna qabaate seera qabaate hidhaan kun eessarraa dhufee hin beekan jechuudha. Isaan damoozuma isaa mindaa isaanii nyaachuu qofaaf kana socho'u jechuudha. Kana hin beekan warrummaan aangawaan warri dhimmi isaanii ilaalu. Yeroo deddeebistee gaafattu qaama nu ajajetu jira. Eenyu qaami kun seeratu jira biyya kana keessa caasaatu jira. Komishinara poolisaati, pirezidaantii waajjira pirezidaantiiti yookaan immoo waajjira nageenyaati namni beeku hin jiru jechuudha. Haala baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee daba guddaan kun yeroo hojjetamee jirutti. Egaa erga kana ta'etti yookaan beekuu qaba yookaan immoo gaafatama isaa fudhachuu qaba jechuudha. Kanallee ofirratti hin beekan. Dadhabisa guddaa kanatu jira jechuudha mootummaa waan keessa. Inni kun egaa haala amma keessa jiru kanatti akkasitti yoo itti fufe attam ta'a Oromoo maaltu ta'a? Nutu qorannee iyyafannee qaama olaanaa kana ajaju kuni eenyu akka ta'e bira gahuu hin dandeenye barree beekamuu qaba jechuudha. Beekamuudhaaf immoo yoo sirnaan mootummichi dadhabe aangootti kennamuu fi heera qabuun dhimma itti bahuu hin dandeenye itti seennee mootummaan federaalaas heeraan fixateera waan yeroo isaa kana booda jireenyi Oromoo akkam ta'a irra hamaa kan namni yaaduu hin dandeenye unimaginable disaster chaos as deemaa jira jechuudha.
kanarraa dhaabbanneetti mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa akka dhaabbatu Oromoon kana godhe kana wanni godhe malee jireenya hanga ammaa miidhamni gaheeyyuu gaafataman qabu ka isaa dirmatus hin qabu ka ammaan booda akkam ta'a ka jedhu kanarra dhaabbannee kana labsine jechuudha. Kana labsuu kana keessatti egaa maaliif kana sin godhanii ka jette sanatti deebi'uudhaaf biraani adda bilisummaa Oromoo fi KFO jaarmiyaa of danda'anii jiran kana ta'uurraati isa kana dadhabsiisuu fi danda'ammoo diiguudhaaf keessa isaaniillee waan gochuuf kanatu deemaa jira jechuudha. Inni kun waggoota darban kana keessa deemaa ba'e. Amma immoo caalaattu nuti teenyee ummati keenya balaa kanatti deemu nuyyuu balaa kanatti deemnu ilaalu ulfaataadha. Ulfinni isaa nama hundaatiif hubatamaadha akkuma amma irraa ibse. Kana ofitti fudhannee mootummaa ce'umsaa kana labsuun immoo egaa qaama olaanaa kana waliinuu gara fuulduraatti barbaanna gaafa mootummaa kana harka galfanne ammatti garuutti dhiifnu jennee gaafatan fudhannee labsii kana labsuun immoo sadarkaa olaanaatti shororkaa fi darbee immoo sodaa fi darbee hanqisuu dandeenya shira adda addaatiin fi shira xixiqqaatti waan gochuuf ka jedhuun hajaduun kaleessa shira xiqqaa jiru kana keessaati ishee kana dalagadiiru sirrooti akkasii hin dhaabbatanii kanaan duras nurratti dhaabbatanii hin beekanii kanuma jenneeti hubannaa jechuudha hanqisna ka jedhurraa inni kun garuu hin hanqatu maaliif jireenya Oromooti Oromootu ofitti fudhatee waan gochuu qaba karaa keenyas waan dandeenyuun isa kana bakkaan gahu waan irraati uf qusannu miti ni hojjennaa hojjetaas jirra jechuudha. Isa kana ka itti jiran gufachiisu hanqisu inni kun waggaa lamaaf wayi kana keessatti dhaabicha deeguu fi dadhabsiisuu akka dadhaban isa kanas hin danda'an jenneetu maaliif akkuma mootummaattu isaanuu jiraachuutti hin jiran jechuudha. Miidhaa tokko geessisuu danda'u ta'a garuu akeeki isaanii kana shira xixiqqaa yookaan immoo yakka dalaguudhaan waan gufachiisu hanqisu kanuma targeetiisa. Mee obbo Daawud egaa otoo isin ibsa kennitanuu kan qaamni nageenya mootummaa dhufee gufachiise tarii ibsi isin kennitan suni mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa dhaabuu kan jedhu kana waan of keessaa qabuu fi adda bilisummaa Oromoo mootummaa irratti dhaabuuf adeemaa kan jedhutu qe'een akkasii sanitti dhiyaata gara mootummaatiin. Egaa mootummaan immoo karaa mana maree federeeshiniitiin umurii yeroo isaatii dheereffate kanaaf mootummaan hin jira. Mootummaa irratti mootummaa ijaaruuf deemu kan jedhutu jira. Isin kana akkamitti ilaaltu? Karaa keenya mootummaan hin jiru kun ifaadha. Seeraan mootummaan kun ofiisaa of ajjeese. Nuti otoo kadhannu isaanillee gargaaruudhaaf otoo jennu heeraaf seera qabanne kun recorded warra diplomaatotaaf qoodnirraa mootummoota alaatiif qoodnirraa tattaafata deebisnee goone uummata harka jira paablikii harka jira waan nuti tattaafannee fi qulqullummaadhaan waan kana hanqisuudhaaf kanaaf mootummaan kun seera ala ofiisaaf godhe waan sana ala godhe akkasumas miidiyaaf waan qabuu fi qawwee amma tokko waan ajajuuf waan mootummaadha jedheen mootummaa ta'uu hin danda'u. Akkuma sila ibse ka Tigraay ofirraatii akkasitti labsaanii fi waanniidhaan mootummaa kana beekumtii isaa hin qabu jedhanni seerarra dhaabbatanii kibbi immoo practically yookaan lafarra hin jiru mootummaa kana wajjin hariiroonsaa egaa seeraan hin jiru lafarrattis immoo hin jiru waanniinsaa kana akkatti hubannu karaa keenya immoo maali ka qabnu kana gochuuf ka jedhu biyya kamuu keessatti jeequmsa crisis yerootti jiraatutti ummati tokko seeraa fi sirna biyya sanaa keessatti mootummaa mataasaa ijaarrachuuf socho'uu mirga qaba. Mirga kanarra dhaabbannee jeequmsa siyaasaa fi nageenyaa fi jeequmsa waliigalaa gara hawaasummaa biyyattii lafarra jiru kana keessatti kan hanqisuuf mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa dhaabne jechuudha. Jennee labsine jechuudha. Isa kana
akka dhaabaatti kana labsuudhaa fi uummata keenyaaf waan jechuun mirgatti qabna furmaati kanadha ka jedhudha. Ka lammataa immoo Oromoon akka Oromootti mirgadatti qaba jechuudha. Itti miidhameera lafa jira miidhamni isaa ajjeechaa hidhaa Amnesty International ka waan ni jedhani ka record godhan human rights ka record godhan kana bal'ina isaa Oromiyaa keessatti addatti kun ka lafa jiru jechuudha. Haala kana keessatti fayyisuuf darbee immoo ummatoota kaaniif illee fayyisuudha ka Oromiyaa kun. Maal jechuun giddu galeessa waa hundaati Oromiyaa. Kana inni kun callisee yoo diigame akka kanaatti diigamisti deemaa jira jakeenya fuulduratti poolisii hedduutu haala kana kan amma silasii ibsa kana jibbee ka sirna mootummaa kana keessaa bahe waggaa ji'ootuma lamaan kan darban kana keessatti erga Haacaaluun ajjeefame kumaan kalakaaman gara 4,000 oli odeessa qabnu kuni eessatti deema yooma kana kan namni hundi dhagaa jiru mana hidhaa ka eegan qawwee isaanii wajjin badaa jiru jechuudha. Eessatti dhaabbatan kun maal fida diigomsa maalii fida ka waraana keessa akkasuma ka waraanicha keessaa waan ni jedhanii deeman. Sirna mootummaa sana keessaa yeroo dheeraaf warra waa hubatanii mootummaa sana keessa waan deemu beekanii yeroo hedduu nutti kaasaa turan nuti kana Oromoorra ka deemaa jiru kana arguu dadhabne jibbine. Kanaafi keessaa deemna ni baana kana keessatti qooda fudhachuu dandeenyu jedhanii walumaan seeraan itti deemnee furmaata itti deemna jennee ka keessatti qaamsinee jirru akka isaan keessaan baane lakkoofsaanii guddaadha jechuudha. Kun egaa falli keenya nuti Oromoo wajjin fi warra akkasitti uummata isaaniif yaadan waliin seeraan deemnee furmaata fidachuu mirga keenya jechuudha. Haala furmaata dadhabe mootummaan kanaan dura yeroo mootummaa ta'e seeraan jiru nullee gargaarree addunyaan illee irratti gargaaree hundi irratti gargaaree waan jedhutti didee gara violence yookaan humnaan ajjeechaa fi hidhaa fi waan gochuu hojii koo guyyaa jedhee fudhatee hanga har'aatti itti deemama erga seeraan ala ta'es seera akka mootummaatti yeroo jirus guyyaa 3-4 dura mucaa xiqqoo qacalee karaa baha Oromiyaa ajjeechaa irra gahe namni hundi ka beeku roobee keessatti mucaa xiqqaa qeerroo irratti ka ajjeechaa irra gahe namni hundi ka beeku isa kanatu lakkoofsa guddaadhaan itti deemuuf deema jechuudha. Qaama olaanaa jedhamu sanaan dhokataa kanaan jechuudha. Isa kana firraatii dhorkuuf seeraan deemuu mirga keenya haala jeequmsi siyaasaa fi jeequmsi nageenya biyya tokko mudatee jiru keessatti mirga keenya kana labsuun ummatis kana harka isaa galfatee furmaata fidee warra kaaniif furmaata fiduun eebbifamuu qaba malee seera ala jedhamee kawanni jedhamu jechuudha ka himamu miti jechuudha. Mootummi hagaje ufiin jedhe kun immoo sana jechuun fala biraan qabu didee waan sana waan hunda didee waan ni godhamedha. Isa kana filmaata yookaan maaliyaa jedhan malee keessoodhaan filmaatiin jiru waan federalizimiin hin jiru kalabsaniif keessatti oofaa turan heeraa fi seeraa ala. Isuma kana hojiitti hiikachuudhaaf isa kana lallabu jechuudha. Meegaa amma kan mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kana kan labsitan sana mirkaneessuudhaaf akkasin amma jettanitti Walloo hanga Booranaatti Harargeedha hanga Wallaggaatti walumaa galatti giddugaleessa dabalate haalli jeequmsa ajjeechan hidhaan darara erga jiraate mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kana milkeessuun hin danda'ama haala siyaasaa fi nageenya amma jiru kanatti. Inni walumaa gala biyyattiin rakkina ajjeechaa fi Tigraay irraati ka hafe bakka hunda lafa jira. Ka Oromiyaa kun immoo irratti taargeetii ta'ee Oromiyaa yoo dhuunfanne bakka biraas dhuunfanne jedhamee irra guddaa iskeeliinsaa yookaan baay'innisaa guddinnisaa hammeenyisaa dabisaa guddaa ta'u malee kibba keessa jira ajjeechaan Somaaliyaa keessa jira
biyya Amaaraa bakka hedduu Qimaant fi naannoo Benishaangul Gumuz Amaaraa keessa akkasumas immoo giddu magaleessa Amaaraayyuu kun deddeebi'ee ka ta'edha jechuudha. Kuni waan jirudha. Kiraasii ka jennuun kana Tigraay qofa akka mootummaatti danda'uuf ijaaree sirnaan caasaa jaarmiyaan isaanii akka jaarmiyaatti Tigraay yeroo dheeraa walitti hidhatee waan jiruuf isaan achitti dhaga'amaan jiru waan inni ajjechaa fi sirnaa ala ta'uun jechuudha. Kuni hanga mootummaa Oromiyaa, Oromoo fi jaarmiyaleen Oromoo fi kanneen dhimma ilaalan dhuunfatanii waan jedhanitti ajjechaan itti fufa. Itti qeessina daameejii dhufaa jiru kana baay'ee ka chaos and disaster guddaa jenne sana akkan dhufne hanqisnaadha malee ajjechaaf waan guyyaa tokkotti dhaamna jennee of hin gowwoomsinu nuti karaa mataa keenya. Garuu diigaminsaa fi anarkii ka qawwee kana nurratti bobbaasee waan jedhu kana akkaamaatti akka itti fufne hanqisuu ni danda'ama jechuudha. Isa kana milkeessuu fi mirkaneessuu ni danda'ama ka jedhu nuti karaa mataa keenya akka dhaabaatti caasaa gahaa Oromoonis immoo akka Oromootti kana hojiitti hiikkachuudhaa fi aadaa fi sirnaa fi safuu ka walitti hidhate dandeettii qaba. Caasaa gahaa kanaa fi ka dhaabotii biraa fi ka dhimmi ilaalu waliin isa kana mirkaneessuu dandeettiin sun Oromiyaa keessa ni jira. Dhaabichis dandeettii ni qaba. Erga mirkaneessellee nageenya eegsifachuudhaa fi waan amma jedhu kuni walitti hidhatee ka waan isaa dandeettii isaa fuuldura keenya jira jechuudha. Isa kana waan shakkinuu fi waan jedhu jiru. Isa kana gochuuf immoo karaa mataa keenya itti jirra. Maalirraa itti jirra? Mootummaa ce'umsaa kana otoon labsiin dura marii hachiifne bakka hedduu bal'aa beektota akkasumas immoo jaarmiyaalee civic organizations amantii caasaa keenya alaaf keessaa bakka hedduu falli biraa jira jennee kana mariisisneerra. Kuni hojii duraati jechuudha. Erga mariisisnee booda immoo deeggarsi guddaan alaaf keessaan kana falli biraa akka hin jirre nu qaqqabaa jira jechuudha. Sana qofaa miti warra miidhamni numa wajjin irra gahe lammiilee Oromiyaa keessa jiranillee karaa adda addaa karaa dhimmi ilaaluun deeggarsa kan nuu kennaa jiran jechuudha. Dargaggooti caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo fi qeerroo walumaa galasaattu kana ofitti fudhateera jechuudha. Kuni humna guddaa waan kana milkeessuuf ka lafa jiruu fi ka walitti hidhatee deemaa jirudha jechuudha. Qawweetti hidhatamee ammaa fi ajaja qawwee isaan jala jiruu fi maalitti jiru kuni ummatichi akkasitti wal qabannaan furmaata itti godhama jechuudha. Furmaata qaba. Amma karaa keenya seeraanii fi karaa seeraa deemne jenne malee Oromoo wajjin walitti hidhannee guutummaatti ofirraa dhorkuun danda'ama. Addi bilisummaa Oromooyyuu yoo bakka adda addaa konfliktii jiru irratti darbee immoo haala nageenya dhorku karaa mootummaa bakka adda addaatti fudhatamu kana keessatti irratti daballee humnaan deemu nuti didnee keessatti dhorkaa jirra malee kana malee nun baasu ka jedhani hawaasicha keessaa fi caasaa mootummaa keessa dabalatee ka keenya dabalatee guddaadha jechuudha. Humnaan ofirraa dhorkina ka jedhutti seenamu kana. Isa kana konfliktii jiruu fi lola jiruu fi nageenya dhorkuudhaaf tarkaanfilee mootummaan fudhatutti yookiin dabalame ka irraa hamaa ta'a. Kanaaf karaa seera addunyaanillee kana dura dhaabbachuu hin dandeenye ka nullee mirgatti qabnu kana Oromoo qabannee yotti deemne xiqqeessina waan karaa humnaan deemamu sana wareegama guddaa gaafatu sana ka jedhuu fi darbee konfliktitti yoo seente itti seenta malee akka itti dhaabatuu fi karaa itti dhaabatu hin beektu jechuudha. Inni isa sanarraa isa kanatu filatamaadha jenneeti kana hunda hubannee harka wal qabannee warra hawaasa keenya murni hawaasa keenya jaarmiyaaleen siyaasaa hundi darbee immoo miidiyaaleen qabnu hundi kana wal qabatee yoo deeme kana mirkaneessuu wanti dhorku tokkollee hin jiru jenneeti amannaa. Sanarratti immoo ka dirqamatti kenninee hojjetaa jiran bifa adda addaan itti jiran hojjechuutti waan mirkaneeffachuu wanti nu dhorku hin jiru. Kana hunda walitti yoo fidne kanuma akka Oromoottis akka
akka jaarmiyaattis jaarmiyalee siyaasaa hundi wal qabannee warri bilisa ta'an warri ofirratti amanan warri hidhata adda addaa hin qabne kanneen hidhata adda addaa qabaatanii yaada addaa qabaatanii kana waan ni jedhanis of keessa yoo ilaalan gaariidha. Waan mormamuu hin qabne hin morman. Darbee immoo waan irratti wal morman illee dantaa sabaa isa guddaa irratti wal morman. Waan biraa garaagarummaa yaadaa fi garaagarummaa poolitikaa kana keessatti qabaanna malee waan dantaa Oromoo irratti ka iji namaa fuulduratti arginu ka Oromoon itti miidhame yoo kun itti fufe immoo miidhamni isaa guddaa ta'u dantaa sabaa ol aanaadhaan kun jechuudha. Isa kana mormuun yoo seerri jiraate nama gaafachiisa. Kanaaf irraa qusatanii waan morman isaatii asitti yoo godhatan gaariidha jenneeti amanna. Maaliif seerri yoo dhufe gaafatamuutu dhufa, gaabbiitu dhufa. Kuni gaafa Oromoon seera kana mootummaa ce'umsaa kana harka galfate gaabbiitu dhufa jechuudha. Kana ammumaan yoo itti yaadan gaariidha jenneeti hubanna nuti akka jaarmiyaa dabarsummaa Oromootti fi akka Oromootti illee kanumatu ta'uu qaba jennee amanna. Meegaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti biyya walumaa galatti akka biyyaatti keessattuu immoo akka Oromootti rakkinni siyaasatiif nageenyaa Oromiyaa guutuutti erga mul'ate lammata immoo dhiyeenyuma kana ayyaana irreechaa isa guddaa uummanni kabajachuu akka dadhabeedha kan argine. Kana hundumaa yeroo ilaaltanii sadarkaan amma Oromiyaan irra jirtu akkamitti ilaaltu Oromiyaanumtuu saataatu biyyattiin sun garamitti deemaa jirti ija siyaasatiin yeroo ilaaltan. Inni kun isaan jalqaba jedhetti nu deebisaa jechuudha. Tokko maaliif irreecha dhorkama Oromoon? Mootummaan Oromiyaa otoo dirqama heera irra jiru caasaa guddaa poolisa caasaa nageenyaa kana fakkaataa otoo qabu maaliif Oromoodhaa fi mirga isaa kabachiisee kana akka Oromoon kabajatu gochuu dadhabe? Maali waan isaa ajjechaa fi dhaafi maaliin suni maaliif akkasitti dhufe? Maa dadhabe kana irraa ittisu? Isuman sila jedhe dadhabinsa mootummaa Oromiyaati. Kanaafuu waan mootummaa ce'umsaa kana labsuu nu dirqisiisa. Dandeettiin sun hundi otoo jiru waan otoo jiru Oromoon yeroo mootummaa kanatti akka mootummaa kooti miti jedhee yeroo jirutti humna isaatiin kabajeera waan kana year by year waggaarraa waggaatti irreecha humna isaatiin otoo poolisii fi waraanni humna guddaan isa dhorku. Nuti isa kanatti seenuu hin dandeenyeeti malee kabajuu ni danda'a ture Oromoon akka duriitti yootti waan ni jenne. Kabajuu danda'a humna isaatiin cabsee waan ni jedhee otoo humna guddaan isaa sakatta'anii otoo isa dhorkanii cabseetti seenee waan maaliif sana godhee gaafas caasaan keenyas caasaan qabsaa'ota hundis kan irratti kabajatuu qabna jennee murteeffanne waan jenne. Amma garuu mootummaa seenne waan dalagaa jira caasaa keenya kanatti ka mootummaa keessa jirus ka keenyas dhimma itti bahuun feene nuti waan ammatti deemnu kun isa ayyaana kabajachuu nama hidhame hiiksifachuu yookaan immoo ajandaa biraa tokko tokkoon gaafachuu nun baasu itti miidhamne kanaan namni yoo akka hiikamu gaafanne ka hidhame suni boor deebi'ee ammas nu jalaa hidhama. Dajanee Xaafaa kanaan dura hiikameera ammas hidhame. Baqqalaa Garbaas akkasuma. Warra hoogganoota keenya keessaallee erguma dhufnee hidhamanii deebi'anii ammas deebi'anii hidhamanii ni jiru jechuudha. Warra akka Kennisaa Ayyaanaa, warra akka Mikaa'el Booran fa'a. Kanaaf walumaa gala rakkinichi ka jiru mootummaan kuni mootummaa keenya jennee deeggarree akkasitti caasaa sanillee akka tikfamu goonetti keessatti mirga dimokiraasiitiin filmaatatti deemna ka jenne sana fi obsaa turre jechuudha. Kanaaf waan ni jedhe amma garuu kuni fixanne ajjechaan bakka hedduu jira. Mootummichi dadhabe ofirraa waan humna biraatu irra keessa harka keessa galfatee kana nu jeeqaa jira. Kuni cituu qaba jechuudha. Cituun immoo mootummaa kana
akkama jedhe seeratti qabnu mootummaa ce'umsaa kana harka galfatu qofaadhaan jechuudha. Isa kana akkuma sila himee mootummaa keessa ka jiranillee caasaa poolisaa keessa ka jiranillee ka itti gubataa jiranidha jechuudha. Dandeettii isaa fi waan isaa otoo qabanii murtii ka kennuufii fi ka seeraa fi heera Oromiyaa mootummaa federaalaa jalatti qabduttu dhimma baay'ee ka Oromoo ittisu sun hanqatu ija isaanii fuulduratti arguu jechuudha. Isa kana hojiirra oolchuun ni danda'ama. Kanaan yoo hanqisne malee yoo tokko tokkoon ilaallee bakka itti namni hidhamu Oromiyaan akkamitti jirti ka jette sana darbee immoo irreecha dhorku ummaticha haamlee cabsu homaa godhachuu akka hin dandeenye fakkaatanii waan ideoloojii isaaniitiin isaa ta'u waan lallaba siyaasaa isaaniitiin jechuu kooti caasaadhaanis kanuma akkama godhaa jiran kana burjaajeessanii abdii kutachiisanii afaan fajjeessanii nutu humna qaba jechaa fakkeessanii humna lafaa otoo qabnu isa kana itti fufachuu barbaadu ajjechaa fi maaliin kun hundi bakka bakkatti kana jechuudha. No hin ta'u jechuu jennee harka keenyaa fi humna keenya dhuunfannee yoo itti deemne isa kana ofirraa kutuu dandeenya malee Oromiyaan haala kam keessa jirti kan namni hundi beekudha. Karaa dhihaa command post jiru, karaa kibbaa command post jiru. Inni kaanis hin labsamne yoo command post keessa jira. Baha naannoo lolli waraanaa hin jirre baha kibba baha giddu galeessa kana naannoo waraanni jiru jira. Waraanummaa ala bakki jiru iyyuu command post yoo fakkeenya fudhanne amma Ambo yeroo hundumaa waraana irra buufatee jiruu fi sochii uummataa fi darbee dargaggoota bahanii galuu kan dhorkaa jiru isa ajjechaanii fi dhaan bakka hundaa jiru wal keessa dabalatee humni irra buufatee jiru hagam akka ta'e namuu beekaa jechuudha. Kana egaa irraa kutuuf fallisaa kanuma amma jenne kana malee akkatti Oromiyaan jirtu ifaa beekaa. Finfinnee kana yoo fudhattee ilaalte Finfinneen keessatti Oromoon lammaffaa ka jedhamu sana akka biyya South Africa jechuudha. Oromiyaa Finfinnee akka hin seenne ka jedhame Buraayyuutti dhorkamu darbee asii Sabbataatti Keellaa irratti ka dhorkamu yeroo waa tokko jiraatu Oromoo qofa. Adii kaardii Oromiyaa jedhamee ilaalamee sulultaatti kan fakkaataa jechuudha. Yeroo barbaadutti sakattame yeroo barbaadu immoo yeroo barbaadu manni isaa seename barbaadu akkuma kaleessaa kanatti seenameeti waan barbaadu dalagama akka kaleessaa sitti seename jechuudha. Seerri isaan dhorkuun jiru. Kaan akkas ta'aa jira hin jiru. Akkas ta'aa hin jiru. Kana akka Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru kana bal'isnee haasa'u yoo ta'e malee beektoti keenya fi warri miidiyaa keenya yeroo adda addaatti daataa isaa harkaa qabu bal'inaa odeessa isaa harkaa qabu uummata kanaafis ka ibsaa bahanidha jechuudha. Irruma deebitaa malee. Mee egaa yeroo ammaa kanatti sirni federaalizimii biyya sana keessa jiru sadarkaa sodaachisaarra ga'ee kan jedhantu jira. Egaa isinis akka amma kaaftanii Oromiyaanuu mootummaa federaalaatiin qaamni biraa keessa seenee bulchaa jira kan jettantu jira. Fakkeenyaaf naannoo humna hin qabne kan akka Benishaangul Gumuzii qaama biraatu itti ajajameetuma akka barbaade yeroo godhu dhaga'ama. Kanarraa yeroo kaatan yeroo ammaa kana sirni federaalizimii sun dadhabee sirni haadaawii jedhamu kuni humna qabaa humna argataa dhufee warra biyya bulchanii garasitti dhiibbataa jiru. Sirna sanatu irra olaantummaa argataa jira kan jedhanii sodaatantu jiru. Sun maal jettu? Inni kun psychologically sirna federalizimiitu jira Oromoodhaafis nama hundaatiifis. Kana jechuun maal jechuudha? Heera federalizimii diriiree jirutu jira. Isarra dhaabbatame immoo Oromoonnis haa ta'u warri kaan humna isaaniitiin harka galfatan mirgi isaanii ni jira lafarra. Sana jechuun afaan keetiin barattaa, afaan keetiin mana murtiitti dhaqxaa, darbee immoo aadaa kee waan ni godhattaa. Kun ni jira. Inni kun 92 harka kasaa galfate Oromoo. Oromiyaa sana akkasitti akka Oromiyaatti lafa teessu harkinaa qabaatu malee harka isaatiin galfate qabsoo isaatiin.
haa ta'uuti federalizimiin sun labsamuun sun gaariidha. Innis qaamuma qabsootu kanaan gahame jechuudha. Erga labsamee garuu federalizimiin sun hojiirra oolee hin beeku kan oolles ta'e jedhamee TPLF dantaa isaatiif control gochuudhaa fi warra regional states jedhaman kana yookaan mootummaalee naannoo kana paartii structure isaa EPRDF amma gadiitti diriirsee isa kana immoo central decision centralized ta'een akkasitti bulchaa ture malee sirna federalizimiin hojiirra hin oolle gaafasiis. Amma garaagarummaan jiru kaati jetteef maalinni inni kuni mootummaa harka galfatee ni diignaa ka jedhu. Isa kana bifa humaatu sodaa tokko malee heera kana jijjiirraa waan federalism jedhamee aadaan adda babahuu afaan adda addaa waan ni gochuun kuni nu diigaa deemaa jedhamee sadarkaa ol aanaa aangoota mootummaarraa heera federalizimii sana cabsanii kana irratti lallabu ideoloojikalii jechuudha gara sana diiguutti kana ifaan lallabatu walgahii adda addaa gochuu darbee immoo caasaadhaanis akkuma sila jedhee harka isaa galfate sanayyuu dadhabsiisuudhaa fi mootummaan diriire sunii fi afaan isaa barsiifatuu fi kattiin baratuu fi kunillee akka dadhabaa deemu gochuu kanatti deemamuunii fi gara ati jette sana seerawaa godhatanii gara centralized state yookaan bakka durii sanatti xiqqoo wayyoomina baranummaa itti kennanii deemuudhaa fi federalizimii bifa biraa ka geographical yookaan akka guddina dinagdeef ta'utti jedhanii lallabatu gara sanaatti dhiibbatu kana jiraatu malee Oromoodhaa fi warra kaaniif garaagarummaa hin qabu hin turre federalizimiin sirnaan hojiirra oolu. Kuni itti dhiistee yoo deemte gara amma jedhan kanatti deema lakki no jettee yoo jabaatte immoo ka hafe mirga keessa galfatte ka federalizimii miti waan barbaaddu murteeffachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf federalizimiin sun eeyyee ka yeroo TPLF sana seeraan tikfamaadha miidiyaan kanatti hin bu'u heerarra jira mirga amma tokkommatti gallakkisaniiti jiranii ka afaan isaatiin hojjetu afaan isaatiin maanni godhamu malee aangoo sanatti dhimma bahee waan aangoon sun isaa kennu bulchiinsa isaa irratti tax system isaa irratti resource isaa irratti dinagdee isaa irratti waan heerichi isaa eeyyamu hojiirra oolfatee hin beeku garuu akka amma kana ija baafamee kana diiguudhaa fi sochiin adda addaa hin godhamu jechuudha kanuma garaagarummaa isa kana egaa isa akkuma sabaattu akka ummataattu jiraatuuf guddoo balaa guddaa nutti deemaa jiraachuu irraati mootummaa ce'umsaa kana kalabsinee fi isa ammatti jettee fi duris mirgichi harka keenya jiru amma immoo caalaatti balaa kana heeruma sanayyuu diiganii akka wanni gochuutu ifaan lallabamaa jira kana hunda teenyeen ilaalu ka jedhudha jechuudha karaa keenya malee hojiirra ooleen beeku federalizimiin sun. Egaa amma Oromoo irratti badiin aggaamamee jettaniirtu kana hambisuudhaaf mootummaa ce'umsaas jedhamu sana mirkaneessuudhaaf akka ABO'tti akka adda bilisummaa Oromootti maaltu hojjetamaa jira daka amma gaaratti kanarraa immoo uummata Oromoo irraa maal eegdu maal dhaamtu? Tolees kun gaaffii gaariidha. Tokkoffaa ammoonaa wanti dalagne waan dalagaa jirru mootummaa ce'umsaa kun humaa filmaataa fi waan biraa kan hin qabnedha Oromoof. Kuni waan bal'iseen ibsee olitti filmaata biraatu hin jiru. Kana yoo akka Oromootti jiraachuu waan neenne mootummaan kun akka mootummaatti seerawaa miti jechuu qofaa miti miidhaa inni nurra gahe amma immoo miidhaa fuuldura keenyatti nurratti abbalaa jiru qaamota adda addaa qabatee humnoota adda addaa alagaa qabatee kun ifa lafa jiru jechuudha. Mootummooti alaallee kanarraa akka dhaabbatuu fi sirnatti akka deebi'u ka dialoog sirna
waan itti fi akkasumas sirna dimookiraasii karaatti akka deebisu kan irratti hedduu irratti isa gargaaru yaalanii nu gargaaru yaalanii biyyattii gargaaru yaalanii kuni waan senators congressmen Amerikaa keessatti waan isaan tattafataa jiran hundi ni beeka darbee akka gaariitti quba qabnu paarlaamaa Sweden keessatti warra kamma fakkeenyaaf Anders ka jedhamu miseensa paarlaamaa social democracy ka Sweden yeroo adda addaatti nu bilbileera nan beeka Dr. Mararaafis bilbileera baay'ee gara karaatti deebisuudhaaf tattaafanna carraaqna paarlaamaa Sweden keessatti illee irratti haasaa jirra ka jedhudha akkasumas kanaan dura yeroo adda addaatti kawanni godhaa jiru paarlaamentariyan biraallee Sweden keessa akkasii jechuudha. Warri kaanis kanarratti ka mootummaa kan gargaaruu fi uummata kana gargaaruuf tattaafataa turan beekamaadha. Isaan kun galata qabu. Haa ta'uuti hanqisuu hin dandeenye. Didamee itti deemamaa jira jechuudha. Isa kana erga hubanneeti nuti karaa mataa keenya mootummaa ce'umsaa kana tokko akkuma sila jedhe Oromootti gadi baafnee Oromoo mari'achiisu kuni bal'inaan deemee bu'aansaa fi itti ba'isaa guddaa kan nama gammachiisudha jechuudha. Kalammataa immoo sana qofaa miti deeggarsi guddaan nuuf waan ni ta'amee jira. Kanarra dhaabbannee egaa kana hojiitti hiikuu keessatti ka ittaannu sadarkaa lammataa maalii keessatti isa kana akkaataatti caasaa itti tolchanii akkatti keessatti hirmaannaa ta'u mari'achiisuu fi kanneen immoo kan nuu qopheessanii fi mirkaneessuu sana keessatti waan guutamuu qabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Inni kun tartiiba isaa qabatee murna hawaasaa fi kanneen dhimmi ilaalutti caasaa quunnamtii qabnu itti deemna jenneeti waan jenna. Kuni ka sirna mootummichaa keessa jiranis ka hawaasa keessa jiruunis caasaa nuti qabnuunis isa kana waan gochuutti deemnaa jiru. Kanumarra dhaabbatame egaa akkuma ufuu labsanii ka ofitti fudhachuudhaan koreeleen dhadhaabbachuu jalqaban jiru. Kore sanaan dhaabbatu kaanillee as babahu jenneeti amanna. Ofii isaanii kaka'umsa masaa isaaniitiin deeggarsa immoo irratti yaadaanis waan innis kennine tokko koree deeggarsa mootummaa ce'umsaa kanaa ka ta'e maqaaf labsee gartuu deeggarsa sochii mootummaa ce'umsaa 39 ka idil addunyaa jedhu kuni dhaabbatee sochii isaa jalqabee jira. Koree hidhamtooti guddaa Oromiyaa keessa dararamaa jiran mana hidhaa keessatti justice yookaan haqa dhabanii itti waan jiranii isaan kana warra akka hiikamanii sochii ka godhu bifa adda addaatiin sochiin kun addunyaa irrattis bal'ifatee akka isaan lafa kaawwatanii jiran reefu lafaa ka'a ka deeggarsa kennuu qaban mobilaayiz gochuu hawaasa keenya miidiyaa keenya ka alagaa kanarratti ka hidhamaadhaa fi haqa falman warra mirga namaatiif dhaabbatan kana hunda lafa kaawwataniitti deemaa jiru. Biyya keessaas immoo akkasuma kanarratti deeggarsa kennani lafa kaawwatanii waan gochuutti jirani kuni akka jalqaba gaarii abdachiisa kana fakkaataa keessatti immoo ka caasaa qabnuu fi sirna qabnuun waan isaa eeggatee akka gufuun ta'etti hin gufannee fi of keessatti qabatee ka hojjetamu bal'aadha jechuudha. Kanarratti dandeettiin Oromoo fi dandeettiin beektota keenyaa fi waan itti dabalame waan kana milkeessu waan ammanatti ulfaataan ta'u dandeettii kanaa warri qaban guddaa bal'aa qaba Oromoon dandeettiin kun keessatti ukkaamameeti malee waan yeroo salphaa kanatti keessatti kana milkeessuuf lafa jira humni isaa jenneeti argaa jirra jechuudha. Gaariidha. Qaama mootummaa ce'umsaati kan jedhame hiriirri nagaa yookiin hiriirri deeggarsaa karaa adda bilisummaa Oromootiin waamamaatii jira kan jedhutu jira. Kun uumama dhugaadha. Hiriirri kun maal inni mee kaayyoonsa? Hiriirri kun ka adda bilisummaa Oromootiin miti ka waamame ka sochii
gartuu deeggarsa mootummaa ce'umsaa 39 idil addunyaa jedhuun kaawwamamee labsamaa jirutti jechuudha. Karaa keenya koreelee akkasii ijaaraman deeggarsa ni kennina. Maaliif mootummaa ce'umsaa kana labsine. Koreeleen adda addaallee kana milkeessuuf kaawwanni jedhanii deeggarsa kennina. Isa kana ofitti fudhatanii deeggartoonni keenyaa fi miseensota keenya deeggarsa kennuutti waan jedhanii akeekii sochii kana akka labsataniif waan godhan bal'aadha. Yaadota bal'aa barbaachisoo ta'an achi keessatti tarreeffamanii jiranii. Inni kun seera fi sirna jiruun mirga qabnutti dhimma baanee humna qabnu waliigalaa akkamitti sochoofne kana hojiirra oolchina akka jedhu qaamota adda addaas akkatti hirmaachisanii waan deeman kana labsanii sochii jalqabaniiru. Sochii kana keessatti egaa humni mootummaa akkuma malasaa akkaan dhaga'utti guutuu piikcharii isaa sitti arganna. Humna waraanaa bobbaasuun kana danquu yaaluu fi maaliin inuma jira. Inni kun isman sila jedhe keessatti shiroota xixiqqaa gufuulee xixiqqaa nama fuuldura taa'an akkatti nuti hubannu akkumatti waggootii lamaaniif walakkaa darban kan keessatti nuuni yoo danda'ame nu diigu nu facaasu dadhaban immoo nu dadhabsiisu godhaa bahan sana mootummaa ce'umsaa kanas gufachiisuudhaaf waan isaan hin goone hin jiru. Kana waan eegnuudhaas waan eegamudha jechuudha. Waan hiriira kanaas kanuma jechuudha. Uummati keenya otoo labsiiyyuu ofitti hin godhatiin otoo koreelee akkasiiyyuu dhaabbatiin fincilas gochaa ture. Bifa adda addaatiin qabsoo isaa gochaa ture. Amma immoo bifa seera qabaataan sochii kana mannee gufatiinsaa fi gufuulee mootummaan godhu kana akkatti hubannee fi akkatti immoo odeessa adda addaa qabnutti nuun aarii keessa nu galchee miiraa keessa nu galchee gara waan kana dhiifne gara humnaa fi gara badiilee mistakes dalagnee waan kana gaaffii keessa galchinutti garatti nu dhiibuudha. Ka hiriiraa kunis akkasumatti hubanna malee itti deemamaa waan bal'aa labsanii labsii isaanii kana sochii keessa har'a waa gufatiinsi jiraatu boorullee akka biraatti akkatti fufan lafaa kaawwatanii deemaa jiraachuu isaanii akka gaariitti tolcheen beekaa jechuudha. Mee obbo Daawud egaa ka'umsa gaafiif deebii keenyatiif kan ka'umsa ta'ee ibsa otoo isin kennaa jirtanuu guramuudha. Egaa keessummoonni isin bira jiranis achitti ukkaanfamanii amma kaan isaanii hidhamanii akka jiranidha. Gara fuulduraatti isinii fi warri wajjin hojjettan sodaa nageenyaa dhiibbaa nurra gahaa miidhaa nurra gahaa kan jedhu sodaa yookiin immoo wanti isin sodaattan jira gama biraatiin amma kan bal'inaan odeeffamaatti jiru namoota keessatti akka 92 sanaa obbo Daawud fa'aa dhiibamanii akka bahanii fi yaaliin kun godhamaa jiraas kan jedhu jira. Mee gaafiin kun deddeebi'ee isinitti ka'aa jira naa gala garuu mee kana lamaan walitti qabaati yaada keessan. Inni kun waan cuunfeema gabaabsee sii deebisan. Inni kun saayikooloojii Oromoo barani mootummaa ka jedhu kabajaa sirna waan barbaaduuf Oromoo. Seeras immoo ni jaallata. Seera jennaan seera ni kabajaa jechuudha. Nullee ni kabajna seera. Seeras ni jaallanna akka dhaabaatti akka adda bilisummaa Oromootti. Garuu saayikooloojii kana waan beekanii fi yeroo adda addaa doorsisaa fi sodaachisuudhaan waan mirga itti qabduu fi waan ittiin socho'uudhaa fi dirqamallee itti qabdu kanarraa si hanqisuu barbaadu. Doorsisa kanaa fi sodaachisa kanaan. Isa kanaan immoo si keessatti cabsanii sammuu kee fi onnee kee si keessatti cabsanii dantaa isaanii itti fufuu barbaadu. Kana waan isaa imaammati isaa walumaa galatti. Kanaaf isa ammati jetti kana nama biraa caalaayyuu isaantu warra nuu yaadetti fakkaatanii oduu isaa fi waan isaa babal'isu. Akka 92 ta'uu fi darbee immoo dureen ni hidhuu ni hidhamu maaliin kanaan waan ni kuni
karaa mataa keenya nu biratti fudhataman qabu. Otoo kana fudhanneeti waan ni taana ta'e gaafa dhufneeti jalqabee ji'a lama otoo hin gahin kan irratti jalqabedha jechuudha. Waraanaan jalqabe qabatee shirootaa fi xaxaa nuti waan ni godhame duree hidhamuu fi bakka lama dhaabbata waggaa lama guutuu kadeemame ittiin nama doorsisuu fi dantaa fi kaayyoo keerraa si jallisuudhaaf doorsisaa fi hidhaadhaan jechuudha. Kuni fudhataman qabu nu biratti fudhatama waan hin qabneef kana yoo keessatti doorsisa kana ofitti fudhanne kaseera alaa kasirna alaa yoo ofitti fudhanne dantaa isaanii jalatti kufne jechuudha. Kanaaf fudhatama hin qabu waan hin qabu jechuudha. Doorsisnii fi oduunsaa fi waanniinsaa lafa guutee jira. Namni hidhameera. Hidhamuu qofaa miti ajjeechaayyuu akkaataatti yaalame amma haa caalu argine Jawaar otoo hundi keenyaa fi Oromoon hin dirmannee fi ta'e gaafa duraa sana dhabame jechuudha. Hin jiru silaatii waan ni ta'e hidhaanis waan kanaan uf danquu hin qabnu karaa mataa keenya danqamuus hin qabnu jechuudha. Waan 92 fi waan immoo karaa keenya haala 92 keessas hin jirru 92 waggaa 30 fuulduradha jechuudha. Gaafas caasaa nuti qabnullee baay'ee reefu gadi kan hin dhaabbanne adda bilisummaa Oromollee reefu seenee akka gadi hin dhaabbanne ummati Oromollee haala amma jiru kanaaniif akkaataa amma jiru kanatti mirga isaa guutuusaa damaqinsisaa ittitee kan hin jiraanne miiraa malee miiraadhaanis gaafas deeggarsa guddaa kenneera. Garuu har'a osoo hin galiinu dura caasaa bal'aa dandeettii bal'aa adda bilisummaa Oromoos qabu Oromoonis dandeettii qabuun mootummaa TPLF kana caalaa jabaa ta'e ofirraa ari'eera Oromoo. Kana yoo gara humnaa fi gara waan itti seename jechuudha. Gahaa dandeettii isaa bal'aatu jira jechuudha. Ofirraa ittisanii gara sanaatti deemuuf. Isa sana hin filanne nuti isa humnaan deemu sana. Seeraa fi sirnaan ka addunyaan illee mormuu hin dandeenye sana hordofnee deemuuf filanneeti malee isa humnaa sanatti yoo seename kana durayyuu gochuu dandeenya ture. Yeroo adda addaatti yerootti nutti bobba'anii namoonni gara sanaatti nu dhiiban illee nu ture. Hagoomitti ilaaltu kana tokkas hin godhani waan humni poolisaa dhufee waajjira sinirraa fudhatee ufuma waajjira sana okupaaye godheera akkamitti deemtu ka jedhu sana isaanuu ka barbaadanii gara humnaa sanatti deemne kaardii akka kenninuufi sana ka barbaadan malee isa sana otoo filannee irra ta'e kana dura sinuma dandeenya akkuma jalqaba irratti haasaa koo keessatti jedhe humna guddaa qaba Oromoo fi adda bilisummaa Oromoos caasaa isaatti qaba mootummaa keessaayyuu itti qaba isa kana amma gara seeraa fi sirnaan ka addunyaanuu mormuu hin dandeenye tartiiba kanaan deemna jenneeti malee itti seennaan ufitti kana keessatti mootummichi ufiisaa badii sana dalagee gara humnaa deeme itti guggufataa akka inni deemutu nuuf advaanteejiidha kana qabanneeti deemu. Kana keessatti yoo nuti miidhamne yookaan nuti waan ni taane jira humni gahaan jira ka qabatee deemu ka fuulduratti deemu oltanneetiif waan isaas numa tolfama jennee waan yaaddessaa miti kanuma ka jechuu dandeenye. Darbee mootummaan ce'umsaa kuni gaafa 92 nu hojjenne amma attamitti hojjetaa ka jedhu sun akkuma sila jedhe 92 irra jirru nuti haala sana keessas hin jirru mootummaa ce'umsaa 92 sana ka abbaa itti ta'ee fuulduratti nu deemsisu TPLF ture. OLF abbaa itti ta'e miti paartinar ta'e keessa ture malee humnas gahaa gaafasitti ittiin qabnu. Ka ammaa kun sanarra faallaa abbaanu Oromoo fi nu jechuudha. Abbaan mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kun humna biraatti nu uf jalatti nu galchee gara barbaadutti nu geessaa miti. Akkuma jedhe immoo humni nuti gaafas qabnuu fi caasaan nuti lafaa qabnu ka mootummaa keessaas akka mootummaa alaa ka har'aa wajjin waliin gitu hin jiru jechuu danda'ama 92 itti seenne malee. Har'a garuu humna gahaa fi caasaa gahaa walirraati ka waan kana hojiirra oolchuuf itti waan ta'u ka of mirkaneesse waggaa 2 fi walakkaa darban kana keessatti nu dhabamsiisuuf ka godhe humni kun jiraatii fi dandeettiin Oromoo jiraatii jiraanne jechuudha. Kan garaagarummaa qaba 92 fi.
Mee obbo Daawud Ibsaa Yiduree Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromoo irratti hojjetaa akka jirtanii ifaadha. Ibsa keessan irraa yoo baramuu hin danda'ameera. Yoomitti kan ofishaalii labsama jedhamee eegamu Oromoo yoomitti eega? Labsiinsaa labsameera. Mirkaneessuu kan jette sana kan hafu isa kana Oromoo wajjin itti deemna. Akkuma jenne nu qofaa miti haalli biyya keessaa fluid isa jedhan sana jechuudha. Nu qofaa miti. Haaluma walii garaatu biyyattii keessaa fluid situation isa jedhan isaa dhangala'aa akka raafa waan irra bishaan gabatee irra jiru takka fuulduratti takka immoo duubatti jechuu danda'u nu mudachuu mala. Haa ta'uuti ni mirkanaa'a Oromoon ofitti fudhatee yoo socho'e guyyaasaa Oromoo wajjin deemsa keessa kan murteessa. Haala biyya keessaatu immoo murteessa. Inni nu qofaa miti biyya biraattis bifuma kanaan mootummaa ce'umsaa ijaarrate waan guddaan ofitti fudhatanii hojii isaa itti seenanii hojjechuu nuu fi warra paartii siyaasaa fi humnoota Oromoon qabuu fi jaarmeelee Oromoon qabuu fi Oromoo waliigal ofitti fudhatee waan jennaan waan yeroon isaa as gabaabbate jennee aadaamna. As gabaabinsa isaa keessatti torbee lama ji'a tokko yaadama jechuu ammatti hin geenye. Meegaa si wajjin kan hojjetaa turanii hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo hedduu hidhamaniiti jiru kan akka Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Koloneel Gammachuu fi warra biroo akkasumas kafaa warraa kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa. Biyya sana keessa haqni hin jiru jettanii dubbataa turtanii warri akkanatti hooggantoonni Oromoo kan si wajjinis qabsoorra turanii bifa kamiin mana hidhaa tamma akkamitti hiikamuu danda'u jettudha haqni hin jirre dhimma isaanis wanti quba qabdan jira sana warra nutti himtan. Inni kun tokkoffaa seeraan miti yakka sin qabanii kana guutummaa guutuutti hin beeka. Yakki tokko hin jiru. Haa ta'uuti yeroo adda addaatti ajjechaa keessatti hirmaattanii shororkeessitoota maalii jedhanii yeroo adda addaa himannaa jijjiiruu tattaafataniiru manni murtii sirraan fudhanne waan dhiyeessa himannaa sirnaas waan dhiyeessan hin qabu. Ishee kana waan xiqqoo waan abdiin isaan jedhee fi mana murtiitti waan dhugaa jirtu hime sinii dhugaa. Deddeebisanii yeroo adda addaatti deddeebisanii himannaa tokko gaafa duraa ajjecha Komishinar Salomoon keessaa harka qabdaa maalii ka jedhu ture gangalchanii suniin hojjenne takka turanii immoo shororkeessitoota nama gara nama 10 wajjin immoo akkasitti himannaa biraa bananii sunis hin deemsifne takka turanii immoo waa himachuu yaalanii akkitti himatan sunis ifa ta'uu didee mana murtiidhaa fi isas waan jedhanii ammas deebisan keessatti malan sinii mala'anii falan sinii falaa tokko waan himattan hin qabdani lammaffaa isinis dhamaatan akka abbootii murtiitti abbaan alangaa kunis dhama'e poolisiin kunis dhama'e abukaatoon koollee dhama'e anillee dhama'e gaafuma barbaadan na hiikaa manuma murtii of hin dadhabsiisina mana murtiitti hin deddeebisina falli keessan kana kan inni ittiin hidhame siyaasaadha. Haasaa fi gaaffilee adda addaa cinaadhaan nutti dhufe keessatti hubadheera. Warra na hiisises nan beekaa. Inni kanuma Oromoo irrattii fi dhaaba keenya irratti jiru yeroo adda addaatti dhaaba kanaa fi uummati Oromoo humnaanii fi shiraan warra biyya bulchu kan akka deeggaru dhiibamuu fi sanaaf jedhamee akka doorsifamee hidhamee waan inni godhamu kan akka jiru jechuudha. Walumaa gala haalichi kana akka hunda isaaniitu egaa akkuma jedhe yeroo adda addaatti mana murtiitti deddeebisanii dhamaasanii maal godhanii bakka adda addaatti hidhanii 6 kiiloo achirraa saansuusi naannoo gara buraayyuutti geessu achirraa immoo amma sabbataa jiru haala gaarii keessa jiru mooralii fi waan isaaniitiin hamilee isaaniitiin isa kaan immoo gaashira mana murtii eeggataa jiru. Kanaafi kana hundaatiifuu akka itti deemnu bifa seera qabuunii fi seeraanii fi manni murtii sanas bilisa qabaatee ofiifuu nuu hiika jennee abdii irraan qabnutti karaa mataa keenya ka siyaasaa waan ta'eef inni kun immoo
akkuma amma jenneen qabsoo Oromootii fi concerted effort yookaan humna walitti kuufamee humna ta'e waan kana eegsisu. Koreen kuni kana akeekkattee kaateetti akka koreetti adda bilisummaa Oromoo immoo inni kuni furmaata siyaasaa argatuu qaba. Furmaata siyaasaa isaa kanuma jedhee mootummaa ce'umsaa kana Oromoon humna guutuun itti deemee mirkaneeffatu rakkinoota hedduu ofirraatii furaa jechuudha. Furmaata biraan qabu. Yoo hiikanii boorus hidhuu akka hidhan homaatu shakkiin qabnu isaan jalatti yoo ta'e. Gaariidha obbo Daawud Ibsaa dhumarratti amma ammaatti waan mari'anne keessaa nu hafee otoo ergaa akkasii dabarfadhee gaariidha kan jettanii kun uummatatti carraa kanatti fayyadamuudhaani uummata Oromootiif ergaa qabdan dabarfadha. Ergaan inni qabu ammaan booda tokkoffaa obsa godhanne yeroo adda addaatti mootummoota adda addaa jijjiirama wareegama keenyaatiin jijjiiramni dhufe. Yeroo biraas haasa'eera dhimma kanarratti 74 akka lakkoofsa faranjiitti qabsoo guddaan qotee bulaa Oromoo bakka adda addaatti Arsii fi maqaa dha'uu danda'ama fi sochii baalee namni hundi ni beeka. Kanaan wal qabatee kuufamee sochiilee adda addaa darbee student movement jedhamu sana keessattuu sochii guddaa godhee qabsoo sana keessatti waan godhe ilmaan Oromooti maqaa dha'uu danda'ama. Qindeessu mataa isaatiin dabalame jechuudha. Haa ta'u warraanis keessatti akka gaarii qooda fudhataniiru. Haa ta'u revolushiniin suni gaafas nu harkaa fudhatame nutti waan itti sin qophoofne darbee immoo jijjiiramni dhufu suni warra sochii godhan harkaa bahaa akka jedhu dammaqinsi isaallee hin turre garuu ta'e waan ta'e immoo miidhama guddaa biyya kana keessattii fi Oromoo irratti gahee darbee jechuudha. Waan biraa hunda dhiifne waan maqaa mandar misrataatii fi villageization ka jedhan sanaa fi darbee immoo milishaa guuranii Eertiraat keessattii fi warra riphee lolaa mataa keenya dabalatee lolchiisuu irratti ilmaan Oromoo dhuman yaadachuu ni danda'ama jechuudha. Lakkoofsaanii guddaadha. Waan isaa miidhama kana yaadatu mana hidhaa fi waan adda addaa keessatti kan miidhame haa deemu. Achi immoo kan TPLF itti dhufnee kan 92 jechuudha. Inni kuni deeggarsa guddaa Oromoon maaliin keessatti hirmaatee gowwoofamee garuu ofidoonuu ka keenya jedhee kaan nu hubachuu dadhabee waggaa 30 waan ofidoon nu gootee fi TPLF nu gootee namni hundi ka yaadatu jechuudha. Ammallee qabsoo keenyaan jijjiirama ammaa fi waan ammaa kana fiduu keessatti harka galfatee ka humni qabsoo fidu suni waan jechuurra humnuma as keessa jiru kanatti gowwoomsee ka Oromoodha jennee fitti fudhannee waan ni taane amma kana keessaa bahuu qabna jechuudha. Ufii keenya uf keessatti ka keenya ka tolfannu ta'uu qaba. Kana deddeebisee duuba isaa kana ilaaluu qaba. Kana yeroo jennu immoo ajandaa adda addaa waan wal dura dhaabbatu waan gochuurra ajandaa tokkicha akka sabaatti qabanne inni kun humna ta'ee gara waan itti akka nu geessu waan godhuun kaan asiin waajichaa kaan asii waajichaa kanuma alagaan nu himatu isaanuu hiramoodha isaanuu divaadidha. Ka jedhu sana keessaa baanee yoo furmaatatti seenne jechuudha. Darbee deeggarsa kennuuniif waan jechuun cubbuu miti garuu ni ganamuu kana fudhatanii lammata akkan ganamne wal to'achuu barbaachisaa. Sana keessatti egaa waan gadi jabeessinee himnu waan ni jennu ka ajandaa adda addaa wal bubuusuu kana ofirraa to'achaa waan ni gochaa waan ni jenne ka amma jenne kana miidhama jenne sana miidhama nurra ga'e kana akkuma laayyootti ilaaluu hin qabnu akka sabaatti ajjeechaa ta'e kana guyyaatti reeffa kana lakkoofne kana sana jechuudha miidhamni akka sabaatti walumaa gala nurra ga'e bakka hundaatiif waan jeche baay'ee ulfaataaf waan jecha nutti deebi'uu hin qabu kun humna nuti ijaarruunis ta'e alagaanis nutti deebi'uu hin qabu. Kana mirkaneeffachuuf miidhamni ta'u
qabsoodhaan yoo ta'e bifa wal fakkaataanii fi bifa wal hin bubuufneen ta'e wareegamni keenyallee waliin ka kreditii qabu waliin ka'uu barbaadu jechuudha. Inni kaan yeroo bakka biraatti inni kaan miidhamu yookaan hidhamu yookaan waan ni jedhamu kan ittiin dhagahamne kan taane wal faana miidhama kanas wal faana ka mishooma isaas qabanne akkatti deemnu kanaaf uf qopheessuu fi wal qopheessuu fi wal to'atuu qabna kan man dhaammadhaa fayyaa ta'e ulfaadhu. Hedduu galatoomaa obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yaada bal'aa nu kennitaniif gama keenyan nutis hedduu galatoomaa jenna. Fayyaataa ulfaadhaa kanatti keessa hin badin. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyatii fi daawwattoota keenya egaa marii obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo wajjin goone kanarraa kanumaan goolabna. Egaa ka'umsa marii keenyaa kan ta'e ibsa obbo Daawud Ibsaa mana isaaniitti kennuudha yeroo jiranitti qaama nageenyaatiin ugguraman akkasumas keessummoonni mana isaaniitti argaman ibsa sanarratti argaman ukkaamsamanii hidhamuu isaanii sababii gochuudhaan ture. Akkuma beekamu egaa adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromoo fi hojjetaa akka jirudha. Egaa dhimmoota kanaaf kan biroo irratti marii goone kanumaan goolabna. Mammaatti kan si wajjin ture ani Dajanee Guutamaatii gama teknikaatiin Fara'aan Abdul Salaam ture. Sagantaa wal biraatiin walitti deebina nagaan nu tura.